Miseejjiin kun haqamaadha jedha. Akkamitti beekuu dandeenya kana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa? Anis nagaa alhamdulillah. Har'as waan ajaa'ibaati jechuun waan baay'ee tokko barumsa ajaa'ibaati jechuun waan nama barbaachisu waan nama hunda barbaachisu jechuudha. Kanaafuu nami hin beekne irraa baratanii nami beektan immoo sheer waliif gootanii kan hin beekne biraan gahuun immoo waan mushaaraa fi waan tiraanispoortii waan isin gaafatan qabu jechuudha. Waliif ergaa jechuudha. Kanaafuu maal ilaalla waatsaappii yoo waatsaappii kan jedhu kana ilaalla jechuudha. Waan baay'ee faayidaan isaa miseejjii tokko guruuppii keessattis haa ta'u wanta tokko namni dogongoraa yoo arge akkas biraa dafee haqamnee si biruma taa'u jechuudha. Of biraa haqa seehaa garuu si biraan haqamu. Kanaafuu amma walumaa seenaa ilaallu jechuudha. Akkuma agartan kana waatsaappii lamarratti isin agarsiisa tajriiba godhe jechuudha. Amma waatsaappii kanumaan qabuun seenaa waatsaappii sanirratti hin argaa jechuudha. Oleh WhatsApp kan irratti hello jedheen ergame amma nan ergaa asilleen ammas hello jedha jechuudha. Kan akkanatti ergeetiin immoo yookaan nadaamee yookaan immoo jechuu yaanii fedha dhabee dileetii nan godhaa. Wanti hubachuu qabdan tokko fakkeenyaaf dileetii yoo gootan warri immoo dogongoraa waa ergitanii haquuf taatan akkas gootanii yeroo irratti dileetii gootan dileet for mii kan jedhu kanarratti yoo dileet gootan isinuma biraa haqamaa jechuudha. Dileet for everyone kan jedhu kun everyone kun immoo hunda biraa jechuudha. Dileet everyone kan irratti tuqxanii haqu jechuudha. Haqameera amma achitti naaf ergameera waatsaappii isaan keessa seenee isin agarsiisaa jechuudha. Tole waatsaappii kana keessatti sadiitti nuuf ergameera akkuma isin agartan kana kunoo asitti haqameera jechuudha. Namni kun immoo maal akka erge beekuudhaaf maal akka erge wanta inni erge irratti dhaamullee hin hojjetu jechuudha. Maal godhuu qabna kana beekuu qabna jechuudha dirqama. Saniifuu amma yoo waatsaappii kana buufattanii amma waatsaappii keessan yoo kana jedhamu kunoo kana warri buufatuu barbaadanii warri itti haajomtan telegiraama kiyya jooyin gootanii sheentanii achii booda achirra isiniifin ergaa achirraa buufatuu dandeessu jechuudha. Daariktiimaan aappichumaan isinii ergaa buufatuu dandeessu. Tole amma gaa akkuma isin agartan asii dileetii godhee asitti ammoo agarree jechuudha. Namni kun fakkeenyaaf namni kun waan naaf ergee jechuudha. Kunoo dileetii ta'eera jechuudha. Waan isaa hin beeku garuu kan dhufu immoo kan ammaa kun darbe jechuudha. Kan dhufu waan haqee akkamitti akkan irratti hafu godhuudhaaf amma waatsaappii kana keessa seentanii jechuudha. Amma kana yoo waatsaappii keessa tuqaa sadan kana tuquudhaan achii booda isa keessa osoo hin seenin jechuudha dhiifama. Waatsaappii kana akkuma kanatti seentanii jechuudha. WhatsApp yeroo masheentanii WhatsAppiin kun baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo namni WhatsApp keenya abaluu lakkoofsa akira hammanaadha online jedha seenu tuqaa sadii tuttaa. Tole kanatti darbuun dura ammas wanti isin barbaadanii kunoo akkuma agartan kana jechuudha xayyaaraa qabachuudha. Yoo kan guruuppiin isin jeequ ta'ee xayyaaraarra gootanii akka namni isinitti hin ergine ofirraa cuftanii WhatsAppii qofaa ofirraa xayyaaraa gootanii taa'uu hin dandeessu jechuudha. Ammallee bakka tana jira jechuudha. Dark mode bifa isaa jechuudha dukkanaa fi adii godhachuu ni dandeessu. Amma isinitti hin dheeressu gara barumsa dhufeetti deebi'aa tuqaa sadii tuquudhaan yoo seetingii kana tuqxa jechuudha. Yoo seetingii irra darballee isinitti irratti tursiisee isin agarsiisa. Erga akkanatti tuqaa sadii kana tuqxanii yoo waatsaappii kana tuqxa jechuudha. Yoo waatsaappii kana erga tuqxanii booda ammoo privacy and security bakka jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Irratti erga tuqxanii oli butuudhaan anti delete message bakka jedhu kana tuqxanii kunoo anti delete message bakka jedhu kanarratti kana yoo kunoo fakkeenyaaf inni keessan akkana yoo ta'e kanarratti yoo haqame hin baasu jechuudha. Amma akkasuma godhe immoo naaf baasaa jechuudha. Haqamee darba osoo hin taane isa kana haqamu immoo kunoo akkuma sana
agartan ni ilaallaa jechuudha. Akkanatti amma naaf ergameera jechuudha. Kunoo nan haqa amma haqa jechuudha. Osoo hin seenin akka gizee sanitti amma waatsaappii isa kana keessa seeneetiin kunoo dhufeera jechuudha. Kana dileetii ta'uuf immoo ta'uu dhabuu akkamitti akka beektan kunoo jechuudha. Bakka asii tana dileetii tanatu ta'a jechuudha. Dileet jechuudha namichi haqeera garuu ana biraa hin haqamne jechuudha. Kunoo akkuma agartanii waliif sheer laayik waliif godhuudhaaf immoo laayikii yoo naa gootanis baay'eedhaan natti tola. Yoo godhuu dhabdanillee dislaayikii naaf godhaa immoo dislaayikiinis gatii qaba waan ta'eef ani dislaayikis yookaan immoo laayikii tokkoon irraa nan dhabsiisina jechuudha. Warri viidiyoo kana dhageessaniif ittiin immoo saabiskiraabii gochuus hin dagatinaadha. Barumsa dabalataadhaaf immoo mallattoo olii beelkaa'uun irra kaa'attanii hordofuu dandeessu jechuudha. Yoo isinitti tole yoo isinitti tolle immoo dislaayikiidhaan na agarsiisuu dandeessu. Dislaayikii isinan barbaada waan hin ta'eef hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagahatti.